achiin jiraaf asiin jiraa dhumaanuu yaadatamush ofirraanfatama jechuudha waa'ee ilmii sana qofama. Bonaaf ganna keessa rakkoo musaafirummaa keessatti nama mudatu hundumasaa ladhaadhuma ilmii kanatti obsuudhaan irraanfannee jirra. Rabbi maal jedhaa? نحن نقص عليك أحسن القصص يا دامتي الناس كيس دي ما قلتني وان كان كيس واي أكيدا قلبينكم مو كان تجمد ركونوا مدتي كان دورتي وانجروف إسين كان كيس تيادا على لما ويتي شيخني رتكلم عن شيخة جبرو جرامو نعم مسألة لما ويا أسيقا فتشرافي أسي مفتيتين وإرجعي شرافي هل كان تقص شيخ هدوك أباجوك كفني فني برسيس عمل مؤسسي كجنس عملا اجتماعي تي يوشين يكون حاجاده مشيني كان بكبوه فراغ فوق با بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد كبجمتوتا داوتوتا كينيا قويا راكن أرقمنو قدنا جمع أنا سكرو مقالا سكرو حلقة علمي مكاني سادا نور السنة جدامي بيكامو كان شيخ رشاد خضري برسيسانو بكسانة أرقمنا سبب ننو افني أسجرو فيسي إباتو جيرا إباجتشون warra waggaa dheeraadhaa fi ilmii barataa turanii eeganaa immoo gara marhalaa biraatti gara barsiisuutti qophaa'uudhaaf jiranuu eebbifamuudhaaf jiranuu jara kanaa wajjiniin jirra guyyaa har'aa munaasabaa sagantaa kanaatiin gaafiilee garaagaraa tokko tokko kan nama tokko tokko irratti kaafne kan gaafannu ta'a inshaallah. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Mee jalqaba maqaa kee nuu himi eessatti dhalatte nuu himi eessatti baratte nuu himi chikaatee gaafiitti galta. بسم الله الرحمن الرحيم مكان كانكو أجيبو محمد جدما بي كانكو بكدا لوتا غندا جدوبري أنا ستما قدنا جماتي بكنتي براتاجر مو أنا سكرو جدما شينا برات براتاجر مو شيخ رشاد خضر جدمو Aanaa Sokorruu magaaluma Sokorruuti jecha. Magaaluma Sokorruuti. Maqaan eenyuun jettan? Maqaan kan koo Ajiibuu Muhammad. Ajiibuu Muhammad. Ajiiba. Baay'ee gaariidha. Gaafiin kiyya gaafiidhuma aadiidha waan biraatee miti. Gabaa ilmiiti kan isin keessa jirtanu. Iddoon ilmiin irraa baratamu kuni gabaadha bituu fi gurguruudha. Kanaaf tiiri. Akkasii. Bituu gurguruu keessa turtanii irraa barataa turtanii bara dheeraa nagaddaniittu bara kana keessa. Mi'aan ilmii maal fakkaata namni tokko waan nyaatee beekutuyyi mi'aan isaa nama nyaatee beekututti itti mul'ata mee isinii baabii ilmii nagadannaa kana keessatti yookaan immoo qara'uu kana keessatti lazzaan ilmiidhaa isin biratti akkamiin ibsama yeroo ibsitan? Lazzaan ilmiidhaa akkana jedhanii ibsuudhaafi namuma ilmicha sana baratetu beeka. Lazzaan ilmii waan sila irra bareeda jedhamu hunda irra bareeda. Waan irra bareedaa jedhamu hundaa oli. Hayyee. Waan mi'aa jedhamu hundaa ol mi'aa. Yeroo dhaqanii ilmii sanatti seenanii jedhanii achiin jiraaf asiin jiraa dhumaanuu yaadatamush ofirraanfatama jechuudha. Waa'ee ilmii sana qofa malee mi'aan isaa wanni biraa wanni bareedaadha jedhamu wanni silaa mi'aadha jedhamu yeroodhuma sanaafi lazzaan isaa namatti beekama. Waan biraarraa illee shugurii biraarraa of nama irraanfachiisu. Inni kan ilmii kun immoo yeroodha innee ilmii kan keenya kitaaba qara'aa jirru yeroo barachuudhaaf yookaan ofii ilaaluudhaaf itti teenyee jennee waan biraa yaadannu. Lazzaan isaa ibsuudhaaf akkana ibsuun isaa iyyuu baay'een ulfaata. Jazakallah khair. Galatoomi gaafii kanaan adda ta'e tokkittii sii kaasu yoo eeyyamamaa taate. Waan kanaan adda ta'e. Qaraatee ati baatee namni jalqabuma gaafa sitti gadi bahu jechuudha. Maal sirraa barata? Fakkeenyaaf namni ta'e wayii yeroo inni dhufu namni qiyaamal laylii irraa bara. Achumaan. Nama ta'e wayii wagganni itti dhufu immoo daawaa wahii achumaan yaadata namni. Nama ta'e wahii yeroo inni itti dhufu namichi nama kasiira sadaqaa wayii waan ta'eef waa'ee sadaqaa wayii achumaan yaadata namni. Tusitti dhufe yoo. To'anatti dhufe
ilmii kana barachuudhaaf barsiisuu narraa bara. ومكانا سرا كرام Makkanaan narraa qaraama. قالتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مكانكو عاملو أبا جهاد أبا فوقي جرما. تولشان كيس أنا قدنا جمع أنا نديجي به جندل لساتي. عاملو بكي لو تكوتي أكسي. أبان كيس يكا Abbaan abbaa jihaadii maqaan ibsuu danda'a jedhee yaada. Abbaa jihaati. Akka biyya keenyaatti namni nama hin qarayin. أبا بلو نما جدا مشيكا دنو بيكنا نو wanti ni maqaa abbaan kee sheekaa jechuu gaafadhee fi maal barbaadanii aamiluu jechuutti moggaasan jechuudhaaf hin gaafanneeti. Maqaan koo Aamiluddiin kan isaan naa baasanii. Nama kanaan hin qarayin jettaa kan qaraan eettaa gaati. Yeroo baay'ee gammachuun irraa qabu bareechaniiti. Gammachuun irraa qabanurraa kaayyoon isaanii ilmiina barsiisudha. طيب بريدة Sanii fi namoota beekaa naannoo gaafataniiti maqaanii kan baafamu. Malee isaan nama ilmi qaree miti. Agalatoo manu. Galateeffattee beektaa garuu maqaa kana irratti abbaa kee. Abbaan kiyya nan galateeffadhaa sichis nan galateeffadhaa ammas galateeffataan ture. Galateeffachuu qabda. Gabaa ilmii nagadachuu keessa yeroo dheeraadhaaf turuun kan kee beekamaadha. Yeroo gabaa ilmii kana keessa turte keessatti wanta garaagaraa nama tahaddiin wanni garaagaraa nama mudata. Chaalenjii wanti jedhamu rakkoon garaagaraa nama mudata. Maal keessa darba namnis jettee yaaddaa waan gurguddaa atis maal of hirkaa qabda? Rakkoo jajjabaa waan silaa irra dabarfachuunsaa hin danda'amne irra dabarfattee dhuftee iddoo kana kan qaqqabdeen. Rakkoon jajjabaan jira. Bu'aa ba'iin hedduun jira. Barri keessa dabarres bara dheeraadha. Haa ta'u rakkoo bonaaf ganna keessa rakkoo musaafirummaa keessatti nama mudatu hundumasaa ladhaadhuma ilmii kanatti obsuudhaanii irraanfannee jirra. Nuttis illee hin dhagahamu. Kanaaf inshaallah inni jabaan rakkoon inni jabaadha jennee ilaallu nafsiyyaa ifii qabanii ijoollummaa fi shababa ofii qabanii ilmi kanaaf of kennuun kun waan jabaadha jedhee ilaala. Isa kana immoo uffalaa jirra akka rabbiin uffalchus du'aa isin irra barbaada. Wanni nama quunnamu waa baay'eetu jira baabee ilmii qaroo kana keessatti. Karaan silaa dabaramuunsaa hin danda'amne hedduunsaa keessa seenamee ka'ee keessa dabarfatama. Akkuma xiqquma qabdu ulamoonni asiin duraas akkuma waan akkanaa kana keessa dabranii ammas barattoonni keenya hedduun akkuma isaan keessa darbaa turanii jechuudha. Waa hedduutu jira garuu kana hunda lazzaa ilmii inni kaase sanatu iyyuu rakkoo sana maal godha? Irraanfachiisa. Rakkoo sana nama irraanfachiisa jechaadha. Mucaa tokko gaaf tokko akka jedhee warri durii barii akka keessan kana qanani'aniin qaraane jedheen qareyaansa. Gogaa lafa taa'u gubaniitiyyi isa nyaatanii qara'anii jennaan jarri fooniin qara'anii jedhe. Nuti immoo foon sana argachuu hin dandeenye. Foon jechuudha inni sunii jedhe. Gogaa gara foonii deebise. Inni immoo gara foonii deebisee jechaadha. Maqaan koo Abdul Fattah Sheikh Jamal Sheikh Hassan. عبد الفتاح شيخ جمال شيخ حسني شيخ عبد الفتاح نقوم سين بقنا قال نفتن آمين. قراتي مال فكات قراتيني بريدة آمين. طيب قافينا نسيني قبو قافي بريدة في قافي لا فادا كتاب نيرو سين قراتن كتابك أنا كيس سيرة جرا فقه جرا حديث جرا لغات جرا والنقر قرات جرا ونم مقاسان نينيس انجرا يجو كان كيسا يرو سين قراتن وني كان isinitti tolu jara kana keessa osoo dhaabachuu dhiisee jettanii yaaddan maali? Masha Allah waan gaarii na gaafattanii kitaabni ituu dhaabachuu dhiise jedhee qalbiin kan koos qaamni kan koos itti na gammadu keessa Quraanuma Rabbiiti. Kitaaba Rabbii Quraana Rabbii. Akka tafsiiraatti jechuudha? Naam. Akka tafsiiraatti. Akka tafsiiraattis ta'ee qaraa'uusas ta'e tilaawaas ta'e. Kan akkana isinii tolu kanaa jechuudha. Keessaa maa inni? Quraanni Rabbii kuni qisasa qabaa, tawhiida qabaa. Yeroon akkana isiniin jedhu kana tawhiida irraa waan biraa filattan jechuu kooti miti. Jechuun yeroo dhaggeeffatanu kana amma Rabbi maal jedhaa? Nahnu naqussu alayka ahsana alqasas jedhaa miti. Innas in keessa deemaa ooltanii waan kana keessa jechuudha. Cimaa wahiitii, bareedaa wahiitii, waan namatti toludha. Amma seenaa Nabi Muusaa alayhi salaatu wassalaam yoo teessanii ilaaltanii
karaan inni keessa bahaa dhufe suni waan jabaa wahiiti jechuudha. Kana keessatti yeroo isin teessanii dhaggeeffattanu kan otuu inni dhaabachuu dhiise itti fufe isiniin jedhu kuni maal fa'ii isiniin jechuu barbaadetan baabii tafsiiraa kana keessatti yookaan baabii tafsiiraa kana keessatti irra guddaa qananii jannata keessaa gizee inni dubbatu. Lammaffaa immoo qisasal anbiyaa warra rasuulota kanaan dura dabarfatan gizee inni dubbatu. Sadaffaa keessatti immoo waa'ee aqiidaa qalbiin koo immoo kan itti gammadu maaliif waa'ee aqiidaas immoo yoo jettanii dabalallee na gaafattanii rakkoon mudate kanaan duratti waan jiruuf isin kanan keessatti yaadadha keessattuu yeroo booddee umrii kootii jechaadha. Kanaaf quraana rabbii keessaa wanni isin akkaan isin tolu yeroo inni qara'amu tokkoffaa qiraatiin kitaabni isin dhaabachuu isaa hin barbaanne isin tolu tafsiiraa jenneera. Keessaa immoo bakka waa'ee jannata rabbiidhaa dubbatu sana hundumaa rabbii haa waffaqu. Maqaan kan koo Tamaam Khadir jedhama. Yookiin immoo akka biyyatti beekamu akka godina keenyattis kan beekamu Tamaam Abbaa Duraa Abbaa Fiixaan jedhama. Namni ishee Tamaam jedhamu Tamaam jedha? Namni gara caalu ishee Tamaam isin jedhaa yookiin immoo maqaan adda addaatiin waama ani immoo Tamaam Abbaa Duraatiin. Tamaam Abbaa Duraa. Hayyee Sheek Tamaam. Nagumaamtisin? Fayyaa jirtu. Maga jiraattan. Qiraatiin akkam? Bareedaadha. Suuraa gammachiisaadha. Gaafinan isinii qabu haalli qiraatii duriitii fi haalli qiraatii hammaa garaagarummaa qaba moo tokko? Garaagarummaa qaba yoo ta'e hin fooyya'e moo irraa gadi ta'e ka amma? Kan duriis maal ta'e kan ammaas maal ta'e? Bifa gabaabaa ta'e. Haalli qiraatii durii hamma tokko keessa turre keessatti fi ilaallee isa ammaas yommuu ilaallu baay'ee garaagarummaa qaba. Garaagarummaa bal'aa qabaayyuu. Garaagarummaan isaadhaa tokkoffaa durii yoo kitaaba tokko yoo qabne kitaaba tokko yommuu qaraane hamma kitaaba sana fidhutti kitaaba biraatiin ilaallu kitaaba biraa hin qaraannu jechaadha. Haa ta'u malee hamma sanaatu jennuutu qaqqaraamaa ture jechuudha. Yeroo ammaa immoo kitaabni karaa adda addaatiin hundumaa kanarras kanaan sharrakamanii kanaan sharikaa ta'anii qara'uun hin danda'ama waan ta'eef amma isa duraa sanarraa baay'ee fooyya'ee baay'ee namnis akkaataa hubannoon isaatis bal'atee adeemuudhaa fi bu'aa guddaadha kan yeroo ammaa kana jiru waan ta'eef haalli nuti amma ilaalluttis keessattiyyuu aanaa keenya keessatti kun magaalaa keenya irratti sheekni keenya kun kan nu qaraa'isaa turan haalli isaanirraa qara'amaa jiru nutis qara'aa jirru mutaalimoonni kunis qara'aa jiranu haala fooyya'aa kan iddoo biraatiin hundarraayyuu adda ta'u ta'eetu natti mul'ata waan ta'eef baay'ee fooyyee guddaatu jira. Qiraatii xiyyeeffannoon jiru irra guddaan gaafichaa qiraatiin dur qara'amaa turee fi qiraatiin hamma jiru garaagarummaan isaa akkamii kan jedhudha. Kan ammaas maali inni durii sunis immoo maal ta'e jechuudha fooyya'aa dhufe jedhartu sin. Teekinooloojiin garaagaraa sin jira amma dur namni sagantaa miti hadiisa tokko baasii gochuudhaa fi karaa baay'ee rakkata kitaaba fa'aa dhabee rakkata. Amma garuu waan garaagaraa seenee intarneetti seenuudhaan illee waa argachuu danda'a bifa gabaabaadhaanii jechuudha. Kanaafuyyuu haala durii sanarraa isa hammaatu irra fooyya'aadha. Kanatu gaariidha jechuu keessan. Gaariidha. Kanuma irratti immoo waan nu mudate tokko isin ibsuun barbaada. Yeroodhuma duraatiif hammatti jechuudha. Fakkeenyaaf mas'alaa lama wayiiti sheekni irratti qaraanu sheekata Geejjiroo jedhamu. Mas'alaa lama wayii asii gaafachuudhaaf asii muftiitti nu erganii jechuudha gommaan. Ayyee. Muftiitti nu erganii mas'alaa lama barreessanii nu kennan jechuudha. Nuti isaan achi asii kaatanii muftii gaafachuu gommaan naqaartuusi katabbiitti fudhattanii. Katabbiitti fudhanii gaafii lama. Ciitan haya. Gaafii lamman sana dhaqnee isaanitti dhiyeessine. Ani sheekni tokko jiranii shee Adam jedhanii ammallee akhiraa deemnee rabbiin isaan rahmatu. Isaanii waliin asii dhaqnee achitti isaanitti la kennanu. Isaan maal jedhanii muftiin rahimahullah mas'alaan kun jedhan otoo Gibxitti yookaan immoo Suudiitti barreeffatanii risaalaadhaan jalaa dhufaafi. Kanaafuu garuu jedhan ulamaan biyya keenya Itoophiyaa kuni ulamaa biyya Suudii kana baadhee hin fedhu ulamaa Gibxitti barreeffate ta'a jennaan darasoonni gaafatan. Maal jedhanii maaliif ulamaan biyya keenyaa kuni ulamaa Suudii maaliif jibbaa jennaan jaraan waa biyyaadha jedhuuti. Kanaafuu achiin barreeffatanu
azhariitu barreeffatanii deebiin kennan malee hin jaallatanuu jedhan. Jennaan maaliif jibbu jennaan wahabiyyaadha jenna. Maal jenna muftiin gaafa sana yoo jarri inni jarri wahabiyyaadha jedhuun kun yoo jannatan galle jedhan jennaan rabbii duwwaa haftii eenyutu galaa jedhan. Ani gaafuma sanarraa kaasee hadhaa bara 78 hamma onaa egaa waa guddaa nan qabadhee ture. Kanas jechuun komaanni yeroo hammaa kana miidiyaa adda addaa karaa adda addaatiin nuteera haasichi jedhaasin yemmuu fayyadamnu ala sana waraqaa masaalaan tokkitti maani masaalaa reediyoodhaan ramadaana qabuu fi midhaanii madaabaraan faca'e. Midhaan madaabaraa faca'e keessa ushriidha moo nisla ushrii bahaa isa jedhu kana lamman gaafachuudhaaf asii kaanee dhaqne. Kanaafuu yeroo ammaa kana immoo asuma irratti masaalaa gurguddaa waa gurguddaa argataa jirra waan ta'eef anillee carraan gaafa sanarraa akka inni raanfanne anillee tawhiida kana sirriitti qabachuun sanarraa kaaseetan qabadhe waan ta'eef Jazakallah khairan. Guddaa galatooma. Ilmi baay'ee jabaa ta'e nuu ibsitanii. Haydar Muhammad Nasir Abdussalam. Eessa? Ana Manna. Mannaadhaa eessa? Qoree. Mannaadhaa Qoree. Maa kan tokkitti kuttee irra buuftaa? Aanaa Mannaa godina akkasii, aanaa akkasii, ganda akkasii hin jettuuma. Fixuu dhabdanii naan tokkoon gaafannaa. Yeroon dheeressutti gaafiin kiyya gaafii laafaa fi gabaabaadha kanan siif qabu. Yeroo ilmii qara'uudhaa deemtuu fi qara'aa jirtu kana keessatti namni itti fakkeenya godhattee deemaartu jira. Gama sana keessee akka abaluu kana ta'uun qaba jettee kan deemaa turte. Kan durii keessaa ta'u kan ammaa ta'u. Kan jira eenyunni? akka duraanitti Imaam Ahmadi Bukhaarii akka ammaatti immoo Bashaar Sheekha keenya guddaa. Saanuma moo? Masha Allah. Jazakallah khair. Imaam Ahmad maaliif filatte yoon siin jedhe? Seeraan dandeessa. Deebisa. Itqaana qaba. Hifzii guddaa qaba. Aqiidaa guddaa qabu. Sabrii qabu. Sabriin isaanii hammana jedhamee dubbatuudhaaf yeroon keenya hin ga'u. Haa ta'u malee sulusiin masaatuun amma qabaadheeti keessaa garuun ilma kanarratti sabaruudhaaf imtihaanan inni mokorame miti ilmi warra sabaruudhaaf kajeeleetan akkasitti yaade. Jazakallah khair. Sheera shaadiin maaliif filatte? Yeroon isaanii guutuun ilmiidha. Halkan yoo ilaalle guyyaa yoo ilaalle insaafa yoo ilaalle nasihaa yoo ilaalle qaraayisuudhaafis darasaa kanas immoo biratti qabu akhlaqa guddaa qabu ofirra namaa yaadu of miidhu waan of miidhaniif darasaa kanaaf waa yaadaniif darasaan isaan irraa adda bahuu hin danda'u. Akka isaanii dhuma fakkeenyuma gochuun iyyuu nutti ulfaata kootti. Tun akkas ta'edha hawwiin qaba jechuudha. Siluma gaafiin akkana. Hawwiin qaba baay'ee. Jazakallah khair. Xumura irratti deebiin kan kee gaarii waan ta'eef mee tokko siif dabalu namni qara'u kaayyoo qaba. Atammatuu qaraatee ilmii kana baaftee kaateeti eeganaa ilmii kana eessa geessuu barbaadda maalitti hojjechuu barbaadda? Rabbi na barsiise tokkoffaa musharriha ta'uun hawwaa barsiisuun immoo hawwaa ammas irra guddaan isaa kanarraa maaltu na kaasennaan abbaan kun nama lama qofa qaba. Otoo ilmee kanatti na kaasuu garaa karaa deeme tabiyyummaadhaan gaafa du'u haadha koo waamee harka keessa kaa'ee amaanaa jedhe haati koo kophaa mataa wajjiniin sa'aatii tokko wayii naan kennitu yoo dhukkube malee isin illee yeroo miidheen ture duraan hin didde maaliifi namni bakka dhufu koo waan akkasiiti waan ta'eef ilmii karaa si kutaa ka jettu anillee sa'aatii kan koo nyaataa fi salaataa alatti gubuun jaalladhu waan ani immoo laffeef ta'aabbiif immoo gara barreessaan ta'uu afaanis ta'uu barsiisuudha hamma rabbiin na barsiise rabbi immoo akkasuma ta'uudhaaf barsiisuudha yoon kanarra dabarfadhes immoo kitaaba allafuudha. Jazakallah khair. Galatoom. Ayyee sheekota. Salaamu alaikum. Salaam. Maqaan keessanoo? Maqaan koo Misbaahii Abbaa Jabal Abbaa Foggiidha. Misbaa Abbaa Jabal Abbaa Foggii. Meediin ween? Tolchaan keessanis? Tolchaanii godina Jimmaa aanaa tokkorruu ganda Doobbiiti. Orrumaasiiti jecha. Masha Allah. Ayyee gaafiin kiyya halkaan ilmii yeroo ammaa qara'amaa jiru kun haalli qiraatiin itti deemaa jiru kun osoo fooyya'e akkanarraa akkanatti jettee wanti si yaaddannu jira? Wanti yaadu halkaan ilmii kun fooyya'eetu baratame jedhee kan yaadu darasota kanaaf jiruun tottolee babbareedee
waan harka namaa keessa jiraachuu kanarraa utuu gara ofumaa of danda'ee jiraate ilmii kana barate. Akkamitti of danda'a innoo qiraatii qaraa ganamas galgalas yoom hojii hojjeta? Sun hojiin rabbi namaa laaffifnaan utuma qara'u waa argachuus hin danda'a. Utuma qara'u hojjechiisuus hin danda'a. Qaraatuma sirreeffachuun hin danda'ama. Rabbi laaffise jennaan. Filasii gara rabbiirraa yaaduudha. Rabbiitiif barbaaduudha waan ta'eef utuu gara sanatti fooyya'ee gara sanatti deeme ilmiin kun bal'inaan sirriitti baratamuu danda'a. Waa harka namaa kajeelanii waa namaa nyaatanii jedhan kunillee faamiin jaraadhaa utuu kan jaraatiin jiraatanii waan barbaadanis sa'aatii barbaadanittis fayyadamanii ilmii kana itti fahamanii itti bahanii ilmii kana barachuu danda'u jechuudha biyyaati. Ilmii qaraanu kana keessatti otoo of danda'anii qara'anii niyyuu karaa kana inni siinaaf fooyya'uu barbaadan yaaddanu jechaadha. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi. Haya, maqaan ishee? Maqaan Ahmad Diin Abbaa Giddii Abbaa Fuggiin jedhama. Eessa? Dhaloonni koo godina Jimmaa aanaa Nadhii Gibee ganda Dachaa Gibeeti. Kana Nadhiin Gibee tokko wayiisii dhufee ture. Aamiluu. Gaafiin isinii qabu ilmiidhaa wajjin wal qabsiisee yeroo ammaa kana barnoonni karaa hedduudhaan lafa jira. Akaadaamiinis ni jira. Ilmiin shari'aa islaamaas akkasumatti ni jira. Hundinuu bal'atee jira. Namni ilmii qara'u tokko gara biraatiin barnoota biraa seenee qara'uu ni danda'a. Karaa kanaan jaamiyaa biraa seenee karaa kanaan immoo dhufee ilmiis qara'a. Gara biraatiin qiraatii biraas barnoota biraa barachuu hin danda'a. Otuu danda'ee jennaan barateeti maal bu'aa buusa yoo dhabee miidhaa argamsiisa. Inni kun bakka hundatti illee mijaa'u naannootti mijaa'utti akka anaa mul'atetti barnoonni naannootti mijaa'utti barbaachisaadha. Matuma koorraa kaasee amma dura barnoota kaanitti galuudhaaf barnoota qubeetti jechuun yaalii guddaa goonee ittis gallee barannee laakiin halqaa kanaa wajjin immoo xiqqoo amma tokko ulfaate jennaan irraa deebinee halqaa wajjin ulfaataa garuu immoo eega kitaaba hamma bakka tokkotti deebifatanii barnoonni soo jiraate bareedaan jedhame. Maal fayyada namni yoo achirraa isa sana barates maal faayidaa maalii argamsiisa yoo dhabee miidhaa maalii qaba jettee yaadda? Ilmiidhuma ofii kana biyyattiin gahuudhaaf inni ilmii keessatti waan gargaaru hin qabu ilmiin ofumaaf of danda'aadha. Xariiqa ilmii akkaataa ilmii akkaataa dawlaadhaa wajjin itti jiraatan bootaa tokko maqaama tokko bakka guddaa gahanii akka ilmii kana diriirfatanuuf humna taa'edha yaata malee ilmi yoo dhabe yoo hin jirre yoo miidhaa wayii qaba yoo hin jirre adeemsa kanarratti gufuu ta'a jechuudha jettee yaadda galatoo Sheekh Rashaad ilmii nama qara'amu kuni isin waggaa dheeraa qaraatii keessas turtaniittu waggaa dheeraa qaraasuu keessas turtaniittu maasha Allah sichis keessa turtu waan ta'eef yoo rabbi jedhe inni isin otuu halqaan hundi akka kanatti fooyya'e jettanii wanti isin yaaddan akkanarraa akkanatu ta'e wanti isin jettanu jira? Meere. Taxwiira halqaa waan jedhamu wanni barbaachisu hedduutu jira. Tokkoffaa halqaa tokkotti isheen hedduun barsiisuu. Abboo. Maaliif isheen tokko haajaa qaba. Namni isheen baay'een bakka tokkotti barsiisuu jalqabu. Halqaa tokko keessa sheekni hedduun akkuma amma mana barumsa tokko barsiisaa 5 qaba 10 meeqa qaba 20 meeqa qaba. Akkan. Halqaan tokkos sheeka hedduu qabaachuu qaba. Fanniin barsiisu. Amala mu'assasii ka jedhan san. Amalan ijtimaa'ii ta'e yoo isheen kun haajaa deeme isheen kaan bakka bu'ee faraaga cufuu qaba. Yoo isheen tokko dhukkubsatee isheen tokko bakka bu'uu qaba. Dhukkuba qofaa miti duunis hin jira. Yoo halqaan tokko isheen hedduun jiraatiin isheen sun duunaan aga isheen barbaadamee dhufutti halqaan sun dhaabbate. Ta'uun qabu amma. Kun jijjiiramuu qaba tokko. Lammaffaa taxwiira halqaarraa wanni barbaachisu osoonii fi halqaan kun daakilii ta'e akkuma jaamiyaan jiru. Xalabaan kun dandeettii wayi argamee fuulduratti halqaan kun darasoonni asumaan ta'anii maktabni ijaaramee bahasiidhaan taaliimni tolchee jiraate barbaachisa. Ammas wanni daakiliyyaan jiraate achumaa nyaata, achumaa dhugaa, maktabaan gahaadha, bahasiin achuma hin barreessa, hin xaala'a, hin dubbisa,
sa'aatiin 24 yoo dadhabee ciise malee ilmiidhaaf banaadha jechuu keessan. Haya lama. Kunillee osoo jiraate ammas immoo wanni halqaa kana keessa osoo ta'e jennu ijoolleen amma jiran kun guutuunuu khaxii irratti imlaa irratti Kana. jijjiiramiinsi dafee dhufuu qaba. Ammas immoo wannan jedhu Leenjiin khaxii jiraachuu qaba. maali khaxiin kun yoo hin jiraatin da'awaa qopheessuu hin danda'u. Khutbaa qopheessuu hin danda'u. Yookaan kitaaba banatee dhufu yoo danda'e hafazuudhaan kuni الخط نصف العلم كما يقال وابرسون كن نصف علمي كنت الجلة لين جمورة أما سمو تربية كان يجول لي كان لغة عربية لين بسوطة خاصة مخاطبة أما سمو مال تكرا علمي كان لما تبقى رسا جتني اللي كرامو قبا النمتلو ما موافقات كيسا تبقى. مالي نمكري fakkeenyaaf yoo naxwii seeni waggaa 10 meeqatti fudhate hadiisa yoo fudhate seeni waggaa meeqatti fudhate maal rakkoonsa kanarraa rakkoonsa yeroo qiraatii dhaabbatu dhimmeessu soomaa jedhamee dhaabbata birra jedhama maali jedhama hedduutu jira wanni qiraatiin itti dhaabbatu sanarraa waan nuti irraa gaggabaasune yoo duraallee xalabaanii nuti jabeessite jedhanii kan himatan amma immoo gar tokko illee galanii keessa kan jiru rabbiin galatti nu haa godhu waa hedduutu jira ammas immoo wanni ilmii kanarraa halqaa osoo akkanatti jedhamurraa yeroo arraadhaa bahsal ilmii baratu amma yoo kaa barattoonni kun gaafa sunnaa fixanii nahwirraa qaraanii fiqirraa qaraan naqanii barsiisu yoo bahsal ilmiin baratini مسالان كو ولو بيداتا حلقان كو أصو بحث العلمي الرتلين بشي حلقان برتو بحث العلمي سيني تخريج الحديث أسوسي فن الخطاب وفن العيداد أسوسي فن التطوير الذاتي والعلمي أسوسي أصو كالتين أول Kan barnoota gara biraa osoo nama biyyaa dabalachuu irratti mormitumoo yaddumoo maal jedhu? Sirkinee jabeessa. Wanni barbaachisu yeroo arraadha barnoota akaadaamiyyaa barachuun qaanuuna biyyaa, deemsa biyyaa, haasaa biyyaa, tartiiba biyyaa illee waan barsiisu. Ammas immoo ilmi wasaa'il huwa kal wasaa'il ilmiin akaadaamiyyaan illee wasaa'il ilmu mataa gaafa bahasii birate amma kan masaalaan kompiitaraa fudhata. Osoonii fi waan sana baratee kompiitara irratti barnoota achi keessatti tadriibaa dhufu asirratti faddan tadriibiin barsiisu fannoo waan adda addaa gaggeessu irratti bu'aa guddaa waan qabuuf barbaachisa. Laakiin alladii aquu sanas osoo baratu akka ilmiin immoo ilmiin harkaan nyaatu Hundaayyuu oofuu danda'u qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa akkuma duraan kaafne kan argamnu kana Jimmaa Aanaa Sokorruu magaalaa Sokorruu takhriija tullaabaa ilmii markaza sunna keessatti argamna. Isaan egaa mirga kiyya irratti kan argamanu Sheekh Rashaad Khadiri warra guyyaa har'aa kana keessatti tullaabaa warra sunanaa yookaan hadiisa gurguddaa yeroo dheeraa namarraa fudhatu jahan fi sanaa ol waallee warra barsiisanii akkasuma tafsiirallee barsiisuudhaan fannii garaagaraa barsiisuudhaan guyyaa addaa eebbisuu irratti argamu jechuudha. Gaafiiwwan garaagaraa amma kaafne keessatti waa hedduu keessaa barannee waan faayidaa bu'aa uummata keenyaaf qaba jedhamu hedduu barannee jirra. Isa keessaa inni akkaan yaachisaanii bara durii keessatti ilmiin karaan isaadhaa baay'ee rakkoo ture hadha garuu laafeera. Isa laafe kana biraa nutoo laafnee jirramu itti deebinee barataa jirraa jechuun hojii manaa nama hundaayyuu haa ta'u. Itti dabaluudhaan akaadaamii barachuun bu'aa guddaa akka qabu akka inni nu gargaaru durkaa gataa osoo hin taane hinumaayyuu nu gargaara waan ta'eef karaa sanallee jiraataa karaa kanallee jiraachuun baay'ee gaariidha. Abbaan isaa mijaa'e karaa kana keessallee adeemu waan jedhu halqaan ilmii akkamitti fooyya'uu qaba jettanii yaadu jechuu kan gaafanne halqaan ilmii kanatti fooyya'uu kanatti waan kaafamuu qabu yeroo dheeraadhaaf gaafii hundi ta'a ture kaasanii jiru. Gaafiin kun mas'alaan waa'een taxawuraa halqaa ilmii biyya Itoophiyaa keessatti argamu hunda keessa dhaqee galuun irra jiraatan jedha. Gaafii hedduu kaasnee
darasootaa warraa eebbifamaa irratti kaafnee jirra. Deebiin egaa akkuma dhageessan kana ta'a. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Sagantaa biraatiin walitti dhufna. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.